Kenni tajaajila iddoo tokkoo gaaddisa odaa kutaa magaalaa Luugoo fooyya'insa qabaatu sumni tajaajila kennuu fi fedhiin tajaajilamtootaa walsimuu dhabuun deddeebiif nu saaxilee jira jedhan jiraattonni kutaa magaalichaa Adaamaa Biroodkaasting Sarviis dubbisee tokko bulchiinsi kutaa magaalichaa gama isaatiin hanqina iddoo kenna tajaajilaa kana furuudhaaf hojjechaa jiraachuu beeksise. Jiraattonni sadarkaa aanaalee kutaa magaalichaa dhufan baratti kenni tajaajila iddoo tokkoo wal dhaggeeffachuu fi hubannoon jiru gaarii ta'uu kaasuun kun immoo haaluma kanaan itti cimuu qaba jechuun dubbatan. Hadduma dhumne hadduma nu xumurani deddeebi'uun hin jiru haala gaarii nu simataaran. Misooma kooriidariitiif heeyyama ijaarsaa suuqota istaandardii magaalaan barbaachisu ijaaruudhaaf waan barbaanneef heeyyama malee wanti tokko ijaaramu waan hin dandeenyeef ulaagaaleen magaalaan barbaadu suuqota san irratti istaandardii isaa kan eeggate ijaaruuf kooriidarii kan fakkaatu suuqii keenya saniif ijaaruudhaafis heeyyama akka nuu kennan barbaannetti ቅሬታ በደንብ ወርዶ ማየት አለበት ማዳመጥ አለበት ያለውን ችግር በጣም ብዙ ሰው ይበደላል በዚህ መሃል ማለት ነው ማያቅ እንደገና እንትን ማይል አለ ከቤቱ ማይወጣ አለ ግን አስተዳደር ወርዶ ይሄን ነገር ሲያይ በጣም አሪፍ ነው አሁን ጥሩ ነው ይሄ ሂደቱ በጣም ጥሩ ነው ይሄው ቅሬታም ሰሚ አለ dabalataanis yaa'insi hawaasaa fi haalli simannaa waliin gitu waan ta'eef yaada hawaasni kaasuu galtee godhachuudhaan kenna tajaajilaa gaaddisa odaa madaalu kennuun hojjechuu maqaa fi hariiroo gaarii hawaasaa fi mootummaa jidduutti uumuun barbaachisaadha jechuunis ibsan. Waan fooyya'uu qabu haalli itti nama keessummeessan xiqqoo isii turtii fi yeroo beellama gochuu irratti xiqqoo waan akkasiin qofti fooyya'uun gaarii ta'anitti fakkaata. Wantoonni fooyyessuu danda'amu haalli simannaa teessoon hanqinni jira akkaataan uummanni ala taa'u irratti rakkoo xiqqoonni jira isa amma seeftiin uummataa fi biiroon isaanii hedduu keessin bareeda haalli immoo haalli teessuma isaanii alatti mijataa miti. Hojii raawwachiisaa olaanaan kutaa magaalaa Luugoo Bu'aashannaa fi Moosisaa tajaajilli kennamuu wiirtuu tokkotti bakka qaamni dhimmi ilaallamu argamutti kennamaa jira. Komiin sadarkaa aanaalee fi kutaa magaalaatti deebii argachuu qabu adda ba'uun hojjetamaa akka jiru ibsuun kanneen sadarkaa aanaatti deebii argachuu qabu qulqulleessuun kallattii hundaan irratti hojjechaa jiraachuu kaasan. Sadarkaa kutaa magaalaattis sadarkaa aanaattis wal fakkaatuun tajaajilli kun kennamaa jira. Tajaajilli kun immoo yeroo kennamu bu'uurarraa komiin sadarkaa aanaatti ilaalame kan sadarkaa aanaatti immoo ni kamne immoo sadarkaa kutaa magaalaatti akka ilaalamu taasifamaa jira. Dhimmoota immoo sadarkaa asitti ilaallu keessatti asitti xumurra dhimmoota gadi bu'amee qulqulleessamuu qabu immoo ogeessa keenya daballee ogeessa keenya wajjin qulqulleessina. Dhimmoota immoo sadarkaa aanaatti hin xumuramne aanaa irratti deebi'ee akka inni qulqullaa'u aanaa irratti deebi'ee akka inni argatu hin taasifna. Adeemsa tokko yeroo ilaallu namoonni nitu sadarkaa aanaattis komii isaanii fixatiin kan sadarkaa kutaa magaalaa dhufan waanta jiranuuf sadarkaa aanaattis deebi'ee akka inni ilaalamu godhama. Walumaa galatti kan tajaajila keenya kan sadarkaa duraarra karaa fooyyee qabuun karaa iftoomina qabuun giddu gala tokkotti walitti qabame tajaajila akka kennamu ta'aa jira jechuudha. Dhibbinaa bakka hojii ilaalchisuun komii hawaasni kaasuu sirrii ta'us gara fuulduraa fooyyessuu wiirtuu kenna tajaajila iddoo tokkoo bal'inaa fi qulqullina qabu qopheessaa jiraachuu kaasan. Kenni tajaajila wiirtuu tokko gaaddisa odaa kan jalqabame yeroo muraasaas. Bakka amma tajaajilatti kennaa jiru kun yeroo gabaabaa keessatti kan hojjennedha. Haalli kanaaf mijate duraa waan hin turreef. Kanarraa ka'ee amma jalqabaa fi iddoo kennatti tajaajila kennamu wiirtuu tokko mijeessinee jirra. Haala galfiidhaafis yeroodhaaf kan qopheessinee jirra. Caalmaatti immoo tajaajilli waan bal'achuu danda'uuf kanarra caalmaatti fooyyessaa deemuun bakka taa'umsaa mijeessuufiin even kana qofatu hin taane kutaa bal'aa alatti mijeessuu danda'amu. Kenni tajaajila keenya yeroo bal'achaa deemu hawaasnis akkasuma baay'inaan dabalaa deema waan ta'eef sadarkaa baay'ina uummata keenyaatiin bakki itti tajaajila kennus yaada keessa kennamee kan fooyyessaa deemnu. Yaadaa fi komii hawaasni kaasuu galtee godhachuudhaan hooggansaaf hojjettoota wajjin wal dubbisuun qindoominaan kan hojjetan ta'uu fi jiraattonni sodaachuun osoo hin taane iftoominaan hanqina jiru kaasuu qabu jechuunis dhaaman. Adeemsa komii keessatti komii uummanni kaasu akkaataan ittiin hordofamee kan ilaalamuu qaba. Bakki kenni tajaajilaatti kennamu kanarra caalaa karaa fooyyee ta'uu qaba. Kenni tajaajila keenyaa kana qofatu hin taane kana dijitalaayizdi ta'een karaa ammayyaa ta'een haala ittiin kennamuu qabu fooyyessaa deemuu nu gaafata. Kun immoo kan ta'uu danda'u nu qofaan miti hirmaannaa uummataas daballee ogeessi keenya sadarkaan jiru immoo miira tajaajilaa ta'uusaa uummata kanaaf tajaajila kennuun dirqama akka inni ta'e hubanne karaa fuula gaariidhaan uummanni keenya akka inni tajaajila argatee deebi'uu danda'u ogeessi keenya akka inni keessummeessuu danda'u
caalmaatti hojii jalqabamee jiramu waan ta'eef rakkoo bulchiinsa gaariis kana keessatti addaan baasaa xiyyeeffannaa addaatiin kan irratti hojjetame tajaajila saffisaa itti quufinsi hawaasaa kan itti mirkanaa'u. Gama biraatiin immoo kenna tajaajilaa keessatti badiin yeroo argamu uummanni kan ittiin saaxilaa deemu gochuu kanas ajandaa uummataa goonee waan hojjechaa jirruuf komiiwwan adda addaas sadarkaa kanaan gadi buunee hawaasa karaa hirmaachiseen eeguun dirqama waan ta'eef karaa kanaan kenna tajaajila keenyaaf hojjechuudhaaf qophaa'ummaa qabnaa jechuudha.